ወጣቱ ይሄን ያክል ስራ ፈቷል እንዴ? እንኳን ወጋ ሸምቡሉ ጀነጀነ ጀቹደ ቦሪፉደ ኤኩነቲ akkam yeroo mataa muradhe narraa fokkisamu narraa bareedamu akkam yaadana kenna muratini jettani anis dheereffachuun goonolu ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabraati walitti deebinee jirra ani gaa qaxaleen keessan viidiyoo isin jaallattan viidiyoo isin bohaarsedhe yaad baay'ee isin qabadhe dhufee jira amma xumuraatina waliin fataa zana jechuu qofa reen immoo channel kana faarawaa taatu akkamitti amma yoona channel kana faarawaa ta'uu dandeessu ati fayyama haaraadha miti subscribe subscribe god dafi maal channel kana ta'e viidiyoo kanis gaa hundi keessanuu like gochuudhaan jalqabaa gara viidiyoo okay har'as mentionii ra jalqabna baay'oo ani mentionii tokko darbu ijoolleen mentionii gootanii mentionii hunda isaatti in ilaalla firaaf mucaan kunis YouTube qaba subscribe godhaanii isasi Oromoo Show ወጣቱ ይሄን ያክል ስራ ፈቷል እንዴ? ወልጄ ከብጄ ሀብታሙኝ የሚለው ዓላማው ተሰርዟል እንዴ? አሁን እንዴ ውቃቤ እንዳለበት ሰው ከሰውነት ወደ እንስሳነት ተለውጦ አስፋልት ላይ በእግርና በእጁ ይሄ አሰልጣኝ ነው ፓስተር ነው ግን እዚህ ጋር ይቆም ሆድ የቆሰለ አልቻልኩም በሳቅ ኮሜንትማ ድክም ብሎ ያደርግ አይዟችሁ በርቱ ጀግኖች ናችሁ ዋይ akkam cidhamu maali inni wanti godhamaa jiru garuu karaa kanaan yeroo baay'ee Oromoo keenya galateeffanna maaliif aadaa bareedaa aadaa fuudhaa aadaa nyaataa aadaa baay'ee qaba kan akkana nama yeellaasifne jechaadha kanaaf Oromoo keenya baay'ee galateeffanna okay mentionii lammataa abuki hero abukin yeroo baay'ee mention godha galatoomi okay amma sirba kana gaafa bananu sirbituun ku waa jedhee sirba waan isin dhibbu damma gororri kee damma jedha damma gororri kee damma gaafa yaadadhu isheen kan kuutee gororri ishee shaboo kan naan gallee sirbituun kun dhuguma damma jedhe moo tarii kanniisa fuudhe maayikii fudhate suuraa jilbarraan cittee abbaatu waraannata jedhe kan kooduu darraan citte namanna waraanay hawaan sirbaa kun naan galu achi immoo kan saawtu na dhibu eegan dhaladhe hin teenye hin sobamu dhalannaan deemuma jalqabee mucaan kun Marri kee damma baay'ee yeroo sirbitanu hin sobina ooma dhugaa dubbadhaa sirba mi'eessuu jettanii ooma sobaa keessan buufatina naa birmadhaa okay Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oromoo har'aa isinitti machuun dhufe hiriyaan kun waggaa shambulu jene jechuudha borifuudha eekunatti maal jedheen isinitti borifuudha naan jedheen atti beeke naan sababa isaa nama meeqan bilookii godhe irriiba dhiisee kunu utuun isa janajjanu inni immoo kun hadhammoo borifuudhaara jedheen atti maatii kootiin analala yeroo ka'eera inshallah yeroo mufanii jedheen itti amma maal haadha kootiin ta'a Oromoo naa birmadhaa Oromoo naa birmadhaa abshir rabbiin kan si jedhe siumaaf qaba kanaaf hin gaddin maaliif immoo TikTok irratti dibawuun dhufe amma naa birmadhaa jechuun maaliif dhufe maa TikTok irraa barbaadachuuf moo tala takka isii dhiira lama jana ajjantaa arkeete maaliif dhiira lama jana ajjantaa jedhee gaafannaan tokko libbi baankiidha tokko nigdi baankiidha tokko libbi baankiidha tokko nigdi baankiidha oh my god
sammuu ajaa'ibaa kanuma yaaduun ishiyyuu baay'ee bareedduudha. Amma isa kamtu miidhama? Isa libba baankiiti moo isa nigda baankiin miidhama? Dhiisaa akkana dhiiran miidhinaa. Makii Ooroo. Dhugumaan ulfufti moo? Hin amanuwan. Baay'ee hedduu kana TikTok irratti filtariin akkanaa dhufee jira. Namoota baay'eetu of keessa kaa'aru. Yaadaan natti fakkaata. Yaadaan of keessa kaa'aa jiru. Yoo ofii of keessa keessan Makii Ooroo hin ammallee qabsooftuudha. Maaliif keessa keessan himuca? Dafaatii keessaa baasaa. Dafaa keessaa baasaa. ጉዳይ ሚስቴ ናት። እስቲ አታምርም? ኧረ እባክህ አታምርም። አይ እኔ እኮ ፊቷ አያምርም። በርግጥ ግን እኔ ውስጧን ነው አይቼ የወደድኩት። ኧረ እባክህ ባልትራሳውንድ አይተህ ነው? Ultrasound አይተህ ነው? ትክክል። yeroo baay'ee namni isin jaallattan yoo baay'een bareedne hiriyaan keessan jettiin kun hin bareeddu maal akkamitti jaallatte yeroo isin hin jedhu ani ko amalisi natti tolee keessoo si ilaaleeti amalisi baay'ee natti tole jettu ultrasound dhaan ilaaltaniiti isinis maaliifuu rabbi kan bareeddu kan amala qabdu isiniif kennu. Maal isiniif ajajam? waan qorraama waan ho'aa barbaadu. waan ho'aa naa fidi. Tole waan ho'aa. Waan ho'aa maal? Buna naa fidi. Buna? Buna. Buna naa fidi. Tibaadiyyaatti. Sorry. Buna naan jettani? Buna. Buna maaliin? Maaliin barbaadan? Soogiddaa moo buna duwwaa moo sukkaaraan barbaaddu? maali? Akkanumattuu jiruun natti hadhaa'eera. Laali sukkaarumatti naa garagalchi ishumtillee yoo jiru naaf meessite tole na dafi naaf. Sukkaaraan? Sukkaaraan. Maali duwwaa naaf hidhamu? Waan dagadhee ifamaa sukkaaraan jettanii sukkaara kan eessaasni wayya kan wanjii moo kan mataaraa naan jechuu barbaadde lakki lamaanuu kan keenya mitiidha tokkumatti naa godhi darbii kaa maaloo hoo maal jedhu aannan barbaaddanii? Ni baadee abbaaci maal keessatti an seene aannan itti guddanne miti ittuma naa garagalchi maal jetti kun? Okay. Sorry. Annani ifam kan gaalaa moo kan re'ee moo kan saawwaas ni wayya? Maalatti faradee yaawa odoo nyaata ajaja barbuleen deeme jechuudha. Intalaa kan saanaa godhi saa kam shafu godhaa yaawa bobboosh. Maayini qalbiin koo kun har'a maaliif akkas dagadhaa? Kan sa'aa kaneessa. Kaneessaas ni wayya kan Wallaggaa moo kan Jimmaa moo kan Booranaa? Maal jettiin jenne laani sittimu kanaadha. Akkasii jaartii gurra maqasi nama keenya qoqqooddalee galfixan immoo saa keenya qoodutti eegaltanii. Saa keenyas qooduu jira. Ati Shawaadha, ati Wallagga, ati Jimma jettanii addaan nun qoodina. Nuti Oromoon tokkumaa'een addaan imma sirumayyuu laale. Bunan barbaadu bishaanuma qulqulluu naa fide maaloo bishaanuma qulqulluu ta'a inaan ta'a dhiifama guddaa bishaan jettanii tole bishaan sinii fida bishaanii Gooddii moo Afrikaa moo kan Salaam sinii wayya? Salaamiin kee achaa badu amma abbaa qabeenya keenyas qoqqooduutti eegaltanii abbaaci maal intala afaan goggogsiin bishaanuma lagaa naa fidi maal jettiin? Bishaan lagaa? Bishaan lagaa. Okay bishaan lagaa kan Awaash moo kan baane laani sittimu kanaan booddee sirumayyuu lammataa mana keen dhufu la sittimu sumee gulummaan hoggaa dhufu maal jettaan sitti fakkaata lafa ofii saamanii duroomuuni gaaf tokko nama salphisa dubbii lafeeti lafa lammii kee gurgurte saba kee dararte hirbuu seenaa nyaatinii jedhin tole maal fakkaata lammata dhufuu mana kee baqbaaqitti akka bishaan haraq Oh my God. Sinitti muudhaa gadaan gada fida gadaan gada doo fita dadammaqii lakkii Oromoo
baadiyyaa walitti yaame amantaa kutaa waliin qoqqoodiini biyya si dhummatti hanaagaani tabaa keeti. Isin kun immoo uumama biraa barbaaddeeti malee maaliifuu viidiyoon kun gorsas qaba qoosaas qaba. Viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isinitti leedhee yaada hamma viidiyoo kabiraatiif walitti deebinutti Oroo Show. Bye.